Yuka balinan gaafatamu jiru waa'ee laptop kan kee kaa'atu obbo Lammaa Magarsaa kenniti. Eegi laptop itti kennite obbo Lammaallee dachuuba as buuteen isaa dhabamtee laptop kan keetii fi waan obbo Lammaan keessa jiru maal qabda? The laptop itu nara rafta. You see, we tried, but we sanitti wanni tikko tokko yeroo tokko na aarsu maal akka ta'e beektaa. Yeroo san na sodaatu turan. Akkam biyya tinggal ijaarsu irratti ergan. Dhufu dura isaan achi dhufu dura akkam biyya tinggal akkanaaf. Waan biyya dhufee aangoo irraa fudhatu itti fakkaatu ture. Akkan aangoo irraa isaan illee hin barbaanne. Akkan isaanii tumsuu heetu. Hubachiisuun qaba laptopii keessan kenne. I was disarming qabsoo qeerroo fillee symbolically kan hin barbaade qabsoof ni as geenye amma jara aangoo irra dhufe kana jeequrra tasgabbii isaan dhabsiisurra mee yeroo kenninee fi hamma dandeenyetti kabnee qaqqabne qaawwa isaanii cuccufne haa deemnu symbolically sodaa naasuu yeroo san abifaa keessa jiran keessa baasuufin bifa saniitti kenne. Haala lammaa odoo gaafattanii wayyan fayyaa akka qabu nagaa akka qabu Awurooppaa akka jiru nan beeka dabaree wal quba qabna lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf hin gaabbu kitaaba keessaa kan hin jiru tokko lammaa deeggaruu hojjetu hin gaabbu'an. He is a decent human being. Akka Oromoon barbaade dhumarra godhuu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromoo ajjeesuun sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu didduudhaan keessa ba'uu isaatiif I am proud of supporting him. Wannin hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu jedhan. Wannin hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a good Oromo, good Ethiopian. Gaafa nama akkasitti deeggaru san ani akka namni jedhu lammaan beekuun ture. Dhugaa hariiroo hin qabnu ture. Yeroo takka lama waasofnedha. But I feel I'm a good judge of character. He's a decent human being. And har'as taanaan namoonni baay'een of course maal calliseedhanii miti. Saba miidhurra akaakayyuun kiyya tokko maal jedha. Waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Kanaaf an ammas I have a huge respect isaa. Okay, wal quba qabdu jechuudha. Yes. Tole, gaaffii tokko dabalee gasii booda